Asuma harka fuunee akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota qabduu tiivii hunduma keessaniif nagaan keessan dachaa baay'atu har'as immoo seenaa bareedaa fi seenaa dhugaa ta'e tokko qabadhee isinii dhiyaadhee hamma xumuraatti na hordofaa jechuun hawwii koodha. Seenanis waa'ee Raachii Tasfaayee Odeessaa hamma xumuraatti na dhaggeeffadhaa. Raachii Tiradantii Oromoo jedhama. Maatii isaaf mucaa hangafaati. Maatii guddaa keessatti dhalate. Abbaa, haadha, obboleettii fi obboleessa waliin umrii ijoollummaa gaarii ta'e eegale. Yaa ta'u iyyuu malee jedha Raachiin guyyaan tokko rakkoowwan fidee ofii darbee deeme jedhee dubbata. Abbaan isaa yaada isaa abdataa mararfataa fi gaachanni isaa tasa du'aan yeroo mucummaa isaatti jalaa boqate. Raachii fi obboloonni isaa yeroo sanatti ijoollee waan ta'aniif duuti abbaa isaanii hiika addaa isaaniif hin kennine. Akkuma kaleessaa yeroo abbaan isaanii jirutti jiraachuuf jireenya itti fufan. Waan abbaan dhala isaaf godhu hundaa haadha isaanii Aadde Wayyituu Tafarraa Gadaa irraa argachuuf ishee dhamaasuuf itti fufan. Haati isaanii dandeessuu jabduu fi bareedduu turte. Obboleessi Raachee Firaa'ol Yaaddessaa jedhama. Obboleettiin isaas immoo Hawwii Yaaddessaa jedhamti. Amma jireenyi Raachee obboloota isaa lamaanii fi harmee isaa faana itti fufe. Sadan isaaniiyyuu daa'imman waan ta'aniif kan isaaniif kenname nyaachuun kan dhabaniifis boo'uun yoo argatan immoo kolfuu qofa beeku turan. Waraana jireenyaaf du'a gidduu jiru kana keessatti loltuu jabduu jeneraalli isaanii Aadde Wayyituu bu'aa bayii hadhooftuu kana keessatti haati isaanii isaan guddisuuf qofaa ishee waggaa 6 dabarsite. Yeroon kuni marfata jireenyaa maatii Raacheetiif yeroo gadhee fi ulfaataa ture. Jeneraalittiin harmeen Raacheetis qofaa ishee isaan guddisuuf akkasumas bakka guddaadhaan isaan ga'uuf sabbata jabeeffatee osoo isaan guddisaa jirtu guyyaa tokko Aadde Wayyituunis bakka abbaa isaanii dhaqe deemte. Raacheen hangafa obboloota isaa waan ta'eef gaafii fi deebiin hundinuu boquu isaa irratti taa'e. Akka kaleessaa harka maatii eeguun hin jiru. Yoo eeganis wanti dhufuuf hin jiru. Kanaafi dirqama jireenyi itti kenne umrii daa'imummaatti itti gaafatamummaan dhufe. Rakkoon hin dhaabban uleen gidiraa abbaa fi haadha malee isaan hambise. Ammas obboleettii isaa jiraatti irraa fudhate. Obboleettiin isaa Hawwiin sirna guddifachaatiin biyya ambaatti dhaabbata SOS jedhamuun irraa fudhatamte. Yeroo kanatti Raachenis mucaa waan ta'eef yeroo dheeraadhaaf gara akka ishee geessan iyyaafatus argachuu hin dandeenye. Yeroo kana haadha isaa fi abbaa isaa du'aan dhabe. Obboleettis ammoo jireenyatti dhabe. Maatii guutuu keessaa mana guddaa sana keessatti kan hafe isaa fi obboleessa isaa quxisuu Firaa'ol qofa ture. Dirqama egeree isaanii murteessuu, jireenya isaanii geeddaruu, obboleessa isaa barsiisuu, ofiifillee barachuu akkasumas obboleettii isaa barbaaduun ammas caba mogolee itti ta'e. Kanaaf yeroo sana fiilmii afaan Hindiitiin hojjetame gara afaan Oromootti hiikuudhaan daawwattoota irraa maallaqa argata ture. Manni fiilmii sun Raacheedhaaf iddoo aartii fi dandeettii bohaartii waliin wal argeedha. Akkasumas carraa afaan baay'ee barachuu isa badhaase. Osuma kanaan jiru saamunaa gurguruu eegale. Maarree jedha Raacheen gabaa danuu keessa maamila danuu malee firri danuun hin dhabame jedhee dubbata. Haa ta'u iyyuu malee bifa kanaan jireenyi Raachee itti fufe. Duuti ammas obboleessa isaa xiqqaa jalaa fudhate. Raacheen yeroo kana miira abdii murachuu keessa galee maaliif na dhume rakkoon akkamitti nama tokkotti akkanatti hammaataa jedhee of gaafachuu eegale. Maarreekaa namni akka kufeetti nafuuti. Raacheenis akka abdii muratetti achiin hin hafne abdii isaa areeffatee onnee isaa jabeeffatee cichee hojjechuuf gara sooshaal miidiyaa tiiktookiitiin beekamtii guddaa uummata Oromoo biratti argate. Keessattuu jechoota isaa uummata Oromoo keessaa hin banne Garmaamuu Tola, Foonaa Dhaqqoo akkasumas Raachee Tiradantii Oromoo jechoonni jedhu sammuu Oromoo keessaa yoomiyyuu hin badu. Garmaamuu Tola, Foonaa Dhaqqoo. Maarree jaalalli uummanni Oromoo Raacheedhaaf qabu ittuma jabaate ittuma fufe. Bara 2013 Best Life Stream jedhamuun badhaasa argate. Yeroo kana mul'annii fi abjuun yeroo ijoollummaa isaa dhugoomuu fi eegale. Raacheenis jabaatee mudhii isaa hidhachuun jireenya lafa kanaa mo'achuuf morkii isaa itti fufe. Yeroo ammaa kana fiixee milkaa'inaa irra ga'uudhaan iddoo deemetti jaalalaa fi kabaja uummata isaa biraa argate. Kana malees osoo hin taane yeroo garaagaraatti dhaabbanni gurguddoon biyya keenya Itoophiyaa ambaasaddara gochaa jira. Akkasumas akkuma yaadatamu torbee darbe kana keessa ambaasaddara yaanii ispeeshaalist deentaal kilinikii ta'uun miliyoona 3,500,000 walii galtee mallateesse. 3,500,000 ብር
Maarrikaa dhaggeeffattoota koo nullee akka miidiyaa qabduu tiyubitti mucaa qaxalee mucaa jabaa fi jaalatamaa teredentii saba Oromoo raacheedhaan baga milkoofte jennaan. Maarri dhaggeeffattoota koo namni akka kufetti nafuutii bakka kufee guyyaa tokko ni ka'a. Isinis kaa abdii qabdanitti jabaadhaa. Yeroo ilaaltanii rakkinoota garagaraa ilaaltanii mogoleessin hin bu'in jabaadhaa. Mudhii keessanii dhadhaa mul'ata keessanii fi abjuu keessan dhugoomsuuf tattaaffii guddaa godhaa. Karoora karoorsaa wixineessaa isa yaaddanii fi isa karoorsitan hojiirra oolchaa. Gaafa sana fiixee milkaa'inaa irratti of argitu. Seenaa kana seenessuun kan sifaana ture ani obboleessa keessaniif ture. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa. YouTubii keenya immoo subscribe gochuun maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Orma keessa kan dubbadhee isa gaabbiinsa turre. Wajjanaa waqtiseera sanugoo keessa ililaa uuketaa'e. Eneen Aroobu, eebbi waaqayyo aroobu. Maali aroobe? Doktari Frobe.